mana caffaraa Walking gaariidhaaf mana caffaraa bulee kan galudha. Tasgabbaadhaatu yoo amantaa mirga qaba. Dhiirri tokko dubartii tokkoo fi muudii qeesiif paasteriidha achi bakaadha. Nu biraan kaatina. Namichi garuu alhamdulillah rabbil alamin. Rabbiin nu sattareera, abbaa manaa kennallee sattareera, halaalan nu jiraachiseera, bashitaa nutti fideen dhufu, zinaan baay'atee ilmoon diqaalaa addunyaa irratti baay'atee qiyaamaan isinumti lubbuu kan keessan of baraaraa maayikii maa namarratti qabdu yaada tokko sirraa haasoftee fixattee Osoon isin dubbisaa jirtu simbooni ati maaliif banatta mayuutii qoy tasgabbaa afitatu dhumarra qoy dhiifama qoy ijoollee warra kiristaanaatu ta'e minamina jettee na buusta malee dhugaa jirtu sitti maa qoy mataa shaffanatanii fagaara quba kan gadhiisan ijoollee musliimaa moo kiristaanaa Kenya mataa shaffanateeti kan keessan hudduu qullaa hoteela irra ciisanii galee hudduu qullaa alkoolii gurgurtaachi teettee. Ati odoo guddisa toltee amantaa namaan kabajja dhugaa. Guddis bar shaffanattee hoo deemtellee fakkeenya shaffanattee yoo badii dalagdellee badii ishee sana ishiif rabbitu walitti arga. Kan nama fuulduratti badii fokkataa dalage moo akkam beektanii namootallee akkuma san barsiisaa deema. Yoo fiillee qajeele fakkeenya moo osoo akkasumatti illee du'e dhalootaaf dabarsaa deema. Isin galee namni fiillee fiitii namaatti badii dalagee fi namni gaadaa keessatti badii dalage gargariidha. Isin galee mikinaatum isa sana rabbii tokkicha gaafata. Nama moo qullaa ofii taa'ee to'achi taa'ee waynii gurguruuf qaama ofii gurguratoo dubartee nyuti. Hajaraati baay'inni isaanii hunda jechuu kootii miti jechuudha. Isin galee badii sanoo namaaf dabarsaa deemtan. Bashitaan isaanuma qunnamaa deema. Ilmoon zinaa abbaa malee ilmoon abbaan beekne guddatti karaa irratti jechuudha. Mikiraatum ilmoon dubartii mana hoteela irraa dhalattee fi chaara irratti dhalattee gnoo barandaa fi manhaara irra teettutuni hunda isheeyyuu kan achitti dhalatteedha waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu dhiirri islaamaa dubartii 4 kan fuudhufillee 2 kan fuudhillee 3 kan fuudhillee halaalan fuudhu. Ilmoo ofii akkaataa itti jiraachisu beeka. Jaartii ofii akkaataa itti jiraachisu beeka. Mana ofii akkaataa itti jiraatu beeka. Yoo walqixallee jaalachuu baate walqixa waan godhuu qabuuf san godha isa sanamoo nafsiyaa ofiitii rabbii jecha godha malee ilmoo zinaatii miti waan kan inni irraa dhalchu ilmoo halaalaa kan diin rabbii kaddamtu qalbiidharraa hadhaan namni tokko bar yoo zinaa dalagu daqiiqaa 5 ni dalaga daqiiqaa 5 booda garuu sammuunsa yaani zalaalamii wanti isa keessaa hin banneedha isin galee kanaaf gammachuutti hin qabdu yaa andi daqiiqaa dastaa የዘላለም በሽታ ናት እና እንደዛ ለማንኛው ዋን ዱበተን ከጨት ተስገባሃቶ ወደ እንደፈን ደቂቅ ከና ዮ እንደንደነ ተይ ደሞ ኮታ አማና ፍራዳ ሐቀ ቀበዳ ዴማ ቀራ ሐቀ ገረ ሐላላቲን ዴማ ጅረኛ ኪስን ዱራኒ ደገዳ በቃ እኙማ ኪስን ሃሪያፍ ኡማ አካ ሃሪያት ተከከለ ሰራ በረዳ ከኖፍ ዱራት ስሬፈዳ አኺራት የጀንቱል ፈዳ ከሌሲ ሐራታው እንደንደቱ yeroolle duubatti butuu hin dandeenyu umrii teenallee duubatti butuu hin dandeenyu hundi keenya nama waggaa 18 oliiti malee cuuceen as keessa hin jirtu kijibaadha waan ta'eef jechuudha. Akkasii namni dubbachuu barbaadan ragaadhaan dubbattanii nama takkam fedha nama takka nama ortodoksii nama takkitti Sumiyaa qooyi qullaa deemta kan jette keenyas amantiin bee qullaa deema jedhee kan eeyyamu miti garuu nama keenya qullaa deemu malee bee amantii miti kana jechuudha. Amantii kamirrattu fakkeenya islaamni illee garuu warri siifu ati duratti amantaarraa mari'achuun barbaadu itti artamii sita dubbatee qaba. Ni mari'atta. Kanaaf wanta hin taane tokko akka waan amantiin keenya eeyyamu tokkotti qullaa deemta yoo jettu kana sumaa sheemisi qababe. Amantiirraa mari'achuu ni feeta. Qullaa deemaa jedheen eeyyamu kuni akka abbaa mari'achuu ni feeta daraaseera. Mariatu ni feeta? Mariatu ni feeta mi? Hayyee gaafin duratti gaafadhetti deebi. Siifu. Gaafadhu. Gaafii duratti si deebiseera. Waa'ee qulqullina irraa si gaafadhe macaafni akkamitti si ajaji? Nus qulqulloofne deemna bee namni osoo qulqulloofne deemu jira. Ani sirraa sin gaafanne waa'ee keetiin hangachuu waa'ee kiristaanotaa hangachuu kiristaanummaa irraa si gaafadhe. Amantaan kee akkamitti si ajaji?
Keenyas qulqullaa jedha ka amantiin kamii qulqullaa jedha. Hayyi qulqullaa sin jedhami ragaa macaafa. Nagaafadhu siifan deebisa. Kooyi maayikii qabadhu. Kana beektuu keessa turtee ni beekta waan ta'eef ammaaf hoositti zooreetu wallaalte. Namni keessa ture akkamatti wallaala. Ragaa macaafa. Akkaataa itti dhiqadhaa sin jedhe sana. Yeroo torba dhiqadhaa jedhanii yoo malee nus garuu qulqullaa. Yeroo 17 illee dhiqadhu ragaa macaafaan sin jedhe bara. Takka dhiqadhu 17 dhiqadhu nan gashoon dantaa kiyyaan. Mirta bidire bichayon. Deeti miti osoo qabaadde yoo siif hin deebisu sumiyaa maal fedhe yeroo hunda ashandaa godhachuuf fi waa'uma amantii keenyatti irratti yeroo maraa jechuudha. Ashandaa bakka kanas maayikii qabadhu ta'a akka hin jirre nan beeka hayyee. Waaqayyo kan jettu haadha surree akka dhattuu dhaabbachuun gosa fuudha. Hayyee ragaa macaafa. Hayyee waa'ee qulqullina ta'an irratti macaafni akkamitti dhiqadhu sin jedhe ragaa naaf kenna. Gizee torba dhiqanna guyyaatti. Ishi rakkoon qabu 7 ta'u 17 aadi mafish mushkila ragaan sin jedhe malee. Okay. Yeroo torba ta'u. Astaghfirullah. Video la nu basta ma falma nu lubbista. Ragaa maal tasii fidaa? Akkaataa itti dhiqadhaa sin jedhe kaa macaaf akkaataa itti si ajaje. Matsaafni moo guyyaatti yeroo torba dhiqannaa gizee torba tsalooti goona tsalooti yeroo goonu yeroo torbanu dhiqanneet tsalooti keenya gaggeeffanna. Ishi rakkoon qabu macaafa irratti. Falaasama dhiisitoo waaqayyoodha. Bakka kana jedhi bakka isaa dubbisi maama. Falaasama isa mataa keessaa falaasama keessa isin irratti taphatu dhiisi. Macaafa biran jiru kaa macaafa biran jiru waan ta'eef rakkoon qabu aduunan dubbisa na bira ni jira macaafni rakkoon qabu ragaa bichaa naa himi. Akkam beeku tokko sittani maa jira bar. Ragaa naa himi anuunan dubbifadhaa. Sinamma hidhe zimmettanii maraamartoo natti hin marinaa. Maraamartoo itti marre yaara maraamartoo iyyuu irraa qabu. Sittani maa jiraani. Macaafa bira immoo hin jiru bakka iddoo kamirraa akkasitti moo hin jiru bira. Waa'ee karaa uffannaa immoo karaa uffannaa maatu kan jirtu uffannaa immoo waan hin taane nutti agarsiiste piroofaayilii irraa kaattee isiisan dubbatini waa'uma dhiqannaa kan ragaa barbaade. Warri musliimaa surreen uffattanii. Isiis akka kutirrii miti laa ragaa naa kennaa ofii gubbaarra tuqqal goote hin taatu dhukkuba taatisi. Amma waa'ee arrabaa dhiisi waa'ee amantaa namaa arrabsuu dhiisi abbaadhaaf amantaan ta'eef. Ayyaatiillee ragaan qabdu ilaali namni hanga ammaatti gaafadhe nama 6-7 ol tokkichi isaanii ragaa naaf hin kennine qabadhaa sumatti. Hayyee. Aarseema. Akaattuu osoo mukattuu osoo amannee nunuu ta'e nu fayyisnaan. Amanii siin hin jenne waan barbaaddetti amani waan itti amantu sanii ragaa bichaa qabaatu. Amantaati qabdu qaxxitaan barsiisi malee. Amantaa namaa arrabsaan barsiisina. Ragaa bareedduu ki amantaa namaa ilaal ammallee maalas hin jedheen wanta asitti amantu kanatti amananii osoo hin taane kan itti amantu kun sirrii miti ragaan qabdu. Sirriidha ittan amana sirriidha. Sirrii ta'e ragaa naa kennaa innaa macaafa bira hin jiru jettee osoo macaafa bira jiraachuu miti macaafni osoo si keessa jiraatee akka ragaa hin qabneen hin beeka. Akka ragaa hin qabneen hin beeka waan ta'eef jechuudha. Jechuun akkoo buqqee jechuudha. Buqqeen akkamitti galasi? Habiibti waan kana borbaadee rakkoote yoo bayyaa rabbisi safuudha habiibti bakka kee qaanfachaa hin jira bar bakka hin taane murtee borbaadee rakkoote goote ta'u. Muka waan ta'eef kan fakkaatee warra namichi keessuni. Habiibti gaafa qotiyyoo keenyaa tokko fakkaatee borbaadee rakkaattee teetti bar qotiyyoo daalacha wayii qabna. Astaghfirullah. Maraachu yoo barbaadda sin maraashina seera qabeessa yoo dubbattan taate seera qabeessa sinitti dubbu. Ushraayikum. Aarseema bareeddu qashti akkami nagaa jirtaa? Aarseema. Isheen tun immoo maqaa samaayitoota baatu. Mana rabsitu cawaadha. Arseemanii maqaa anitti kadhatamu baay'ee karaa naannoo keenyaa bataskaanni arseemaa jira. Siilisaa muka wayii baattiin beeku. Muka maal jedhama? Isaan asirra godhata san sume maqaan samaa inni
muka tamuraati ta'ee muka madri Zambaaba. Zambaaba. Siini sun akkati zambaabaa baatti zambaabaa san ishiitu oomishe immoo ishiitu dhaabe madriin beekame garuu isa gadamaa fi karaa keenyaa jira. Seenaa sheekdee biraan sitti masagantaan of jalaan jijjiirra. Ayyee maqdiidha isheen tun. Bareedduu haadha porofaalii kaa'attee nagaa qabda akkami? Haadha maramii porofaalii kaa'atte jirtaa? Jira galata waaqayyoo isin nagumaama. Nagaadha akkam maatiin nagumaa wayyuu maati? Egaa nagaa. Jajjabaatta? Galata isaa. Hayyeen tala dubroo gaafii takkan qaba kaa. Hayyee nagaafadhu. Hayyee mee macaafni kan keessa waa'ee qulqullinaarraa akkamitti qulqulleeffadhaa isiniin jedhe akkamitti isin barsiise? Qulqullina nu sa'aatii 24 qulqulleeffanna sirriitti. Hirriba keessa kaatan isaa 24 gisee hundaamu. Sa'aatiidhaan gisee 24 guutuu. Eeyyee. Qarakkoon qabu sidas nama hedaayyuu namatti tolu. Ragaanoo macaafarra hin jiraa lubbuu? Garuu kaamma maxaafa bira hin jiru beektaa? Anuu macaafa bira hin jira ragaa naa himnaan. Sattan agarsiisaa yoo osoo hin jiraadhe innaa hin xuroofnu silaallee baay'ee Wallaahi laa maamii fi abiittaan nama guddaadha waliin somnu. Wallaahi macaafarra hin jiru garuu kanas siime tana nama biraatti illee yoo himte rakkoon qabu garuu hin jiru ishii hin jiru hin barreeffamu. Hayi nu maxaafa irratti hin jiru osoo hin ta'in si jammar qulqullina keenya ofumaa keenya eegganna. Ofumaa eeggachuun kun immoo saayinsiin nu barsiise mitiire akka hawaasa naannoo akka aadaatti baratamaatti malee akka amantaatti miti mitiire akka amantaatti hin jiru. Amantaanis bee qulqullinaadhaan kottaa jedha malee xurooftanii kottaa hin jedhu. Hin barsiisne amantaan akka hawaasa naannootti mitiire dhiisikaa waliin somnu faaya akkuma hawaasa naannoo akkuma baratamaatti namni tokko dhiqachuu qaba mitiire. Hayyee. Kanumaafuu akka hawaasa naannoo akka aadaatti fudhatame malee akka macaafatti hin jiru jedhi macaafarras hin jiru jedhi amma kana somatti gadi qabi ati taa'e ishii macaafa bira hin jirtu waan ta'eef osoo jiraate iyyuu macaafni si bira jiraate miti osoo si keessa iyyuu jiraate hin ta'u. Akkam jechuudha jechuun hin jiru. Sirriitti gaa ofii Wallaahi hin jiru barbaadi qeesii gaafa gaafatte ati amma sumayyaa fa'aa jira ooltee dhuftee sitti gaafii na gaafatte siin jedha. Moo gaafiin kun gaafachuu siif hin ta'u siin jedha malee siif hin deebisu akka hin jirre sumaa fudhadhu oo barbaadde macaafarra barbaadi hin jiru waan akkasiiti. Akkasumaan taa'etti bakka ishee. Yoo mina albaata namni biraa ragaa qabaate siif haa kennu. Timboo. nagaan siniif haa ta'u. Akkam bareedduu jirtaa? Jira galata waaqayyo. Baga jiraatte qaaqashiitii akkami nagaati wayyumaa? Wallaa nagaa kan koodha galata waaqa. Hayyee mee macaafa irratti akkaataa qulqullinaa akkamitti isin barsiise macaafa? Ati barsiistuudha moo qoy? Yoo barsiistuu taate barattee ejjattee eebbifamte. Ejjattee eebbifamtee dhuftee na barsiista. Barachaara kun oolan na barsiisuudhaaf miti barachuudhaaf miti gaafachaara miti ree. Eebbifamteerta barumsa kanaan. Ijoollee amantaa Ortodoksii gaafadhu siin jedhanii si barsiisan jiranii waa'ee qulqullina. Barachuufan si gaafachaa jira miti ree. Barachuun nu gaafatte. Ani guyyaatti si'a 7 ni qadha. Ragaa macaafarraa. Macaafarraa maal goota ree nu sitti maan jira. Amma macaafarraa fudhadhu barsiisti nama nu macaafatti wanta inni biran jiru kun. Isin hunduu macaafa bira jirtu? Achiin jiru kaa. Iddoo hojiin jiraanii kaa. Hundumti macaafa qabdanii jechuudha? Yaa qabaannus qabaachuu sabaannu ati barsiistuu ijoollee amantaa Ortodoksiiti moo maalidha? Isaan eebbifamteerta? Yoo na barsiisas jettanii ilaa dhugaa walitti yoo ta'e kumayyaa macaafa na barsiisi yoo jettan qeesii keessan caala macaafa isin hin barsiisa.
garuu moo isin man gaafadha isin sammuu banadha isin jedheen malee inni kijibaan isin barsiisa ani dhugaadhaan isin maaliif nu barsiisa gaafattan nu seera mataa waan macaafarra jiru san osootti hin dabalin osootti hin hir'isin nu seera mataa keenyaa hin beekne waan ta'eef waa'ee osoo beektanii ragaa fidawanne ragaa amantaa amantaa jirtu sanatti inamattu tasgabbaa'e maaltu amantaa keenya bira si geesse. dhaga'i Simboo maamaati waa nama gaafatanii baruun cubbuudha. Eenyuun tokko qulqullina ofiin eeggata bara. Ishiin an duratti illee jala taa'an dhaggeeffachaa ture beekta. An duratti illee sin jalan taa'aa ture beekta. An duratti illee sin jala taa'an ture. Odoon niqatiin hirriba kaanii biddilibsii uffatan sanii biddilibsuma uffatanii bilasanii beeta kiristaanii deemu jette. Qoy ishiitu yeroo hirribaa kaate akkuma kaate saniin salaattaati. Akkuma hirribaa kaate saniin waanuma uffattee bulte saniin kaate salaatta. Islaamummaan ragaa qaba islaamummaan ragaa fi qabaatte booda gaafadhu. Islaamummaan illee akkasuma. Kiristaanummaan illee akkasuma. Eenyutu afaan buleen odoon niqatiin fuula odoon niqatiin beeta kiristaanii deema. Habiibti dhiisi kaayii. Mataan beeta kiristaanii mataa isaatiin qulqulluudha. Habiibti namni kamiyyuu qulqullaa'e mana amantaa Wallaahi bataskaanni qulqulluu miti ila. Bataskaannis qulqulluu miti. Macaafnis qulqulluu miti. Macaafa irratti macaafa qulqulluu jettanii barreessitanii waa'ee qulqullinaa osoo isin hin barsiisne muudii irratti qabattanii macaafni qulqulleessa wajjina ga'a. Wajjina hawwii Madami waaqayyo madami sedagaa dubbatinati maayikii qabisu qoyana na deebisi mayuutii qabadha mana amantaa kan deemnu qulqullummaadhaaf mana of qulqulleessinee qulqullina keenya eeggannee nuuyyuu bakka fakkeenyaa deemne waan ta'eef qulqullina keenya fataa jennee eeggannee mana amantaa keenya deemne akka barbaannetti amantaa keenya hordofne gallasii galee. Soba sii miti sii beete maqdasii alaa keessa dhaabbatu miti qeesiin beete maqdasii mahaalli dhaabbatu sun jechuudha. Faayidaan qabu kaabishaa isaa 24 ofitti nanneef faayidaan qabu sii galee. Haadhiin isaa 24 dubartiin boo takkittiidhuma si ajjejesanu katsaa 24 dhiqattu miti takkittii si ajjejesanii ragaa fidisiin jedhee bara. Dhaggeeffatu simboo muudii nutti hin qabatina. Macaafni qulqulluu jettanii barreessitanii waa'ee qulqullinaa osoo isin hin barsiisin macaafni qulqulluu bataskaanni qulqulluu osoo waa'ee qulqullinaa isin barsiisin osoo achi keessatti farsoo dhugdee bataskaan keessa dhaabbattee haxiree irratti gadi fincaantu bataskaanni qulqulluu jettan. Maaltu qulqulluu godhe ni beekna bara haxiree bataskaana bataskaanni waashaa keessaa bar waliin beeknu. Ati qoy abeetti ati mana amantii keessan san yoo deemtu mana amantii keessan yeroo deemtu. Wallahi islaamummaa kiristaanummaa fincaan fincooftanii fincaan sinin qabu. Habibti waan deema bataskaana gaafa kanatti sume ganama yaa dhugaa Farsoonni dhuguma baay'izawwee amantii kanarra maaluma singalchee haasoftu si waa'ee amantii kana maaluma singalchee haasoftu amantii mataa keessaniin jiraatan gaafii kennaaf deebii kennudha malee amantii keessan of danda'atii hordofaa malee amantii keenya dhuftanii gaafii qabna nuun hin jedhina. Wallaa waan barbaanne gaafii keessan maaliif? Tasgabbaa. Waa'ee qulqullinaa isin hin barsiisin bataskaanni qulqulluudhaan jedhina. Wallaahi waan baay'een dubbadhu malee isaasii waa dhumnee achitti ajarii jalatti kiristaana keenya iyyuu hin jiru nuusu amantii biraatiin na olitti nama buusinaas nuusuun akka ijoollee ortodoksii ta'aa jiru ishee. Kennaarii isaatti gabbaanii abdii duuba haasa'ime. Sii galee. Amantii namaatiin illee olitti nu buusinaa nuyi warra jaalan illee olitti nu buusinaa nuyi sinkaleessa deemtanii nama olitti naqina amantii namaatiin kanaafuu amantii mataa keessanii jiraadha nus amantii mataa keenyaa jiraachaa jirra miti maaliif amantii namaatiin olitti buusina. Akka gootanu yeroo takka deemsa isinii sirreessaa warri seentanu yoo dandeessani gaaffii ijoollee kanaa deebisaa. Gaaffii sirrii gaafachaa jiranii baruuf gaafataa jechuun namoonni baay'een akka baraniif gaafataa jiran lubbuun baay'een as jala jira waan ta'eef yeroo takka ni carrasibbaati ande yeroo takka na dhaggeeffadhu yeroo takka simbo na jalallee dubbataa jirta bar na jalallee dubbataa jirta ani sumayyaa jalayyuun dubbatin jedhee si gorsuu jiraate immoo ana jalayyuu dubbataa jirta akki gootu obboleessi tasgabbaa'itii eeywa tasgabbaa'itii yoo tarii akkuma carraa ta'e rabbiin si laaffisee akkuma gaafa
Ismaa'il rabbiin Ismaa'iliif hoolaa buuse sanitti rabbii si buuseetuma ragaa tokko wahii yoo argatte lubbuma kee rabbiin akkuma carraa godhee tokkitti hima wahii yoo sii kenne itti himiiti ijoollee kana nurraa gatteessis. Bakka yoo hin jirre immoo injiru jedhaati adda baasaati akkasitti nagaan teenya nuti illee garaa fayyaa. Ishiin akkas godha. Jiraachuu baatee maaluma rakkatanii waa'ee keenya dhufanii asitti haasa'uudha malee maal rakkatan nu yaa qabaachuus baannu yaa dhabnus yaa qulqulleeffannuu baannu yaa qulqulleessuus baannu maal isaan galche sila qulqullina keenyaa. Isaanuu beeku silaa gammaduu qabdaa Ortodoksii tawaahidoo isaanuu beeku qaba. Nu mana qulqulluu yeroo deemnu qulqulloofni fataa innee deemna. Maafi faayidaan qabu isaa 24 bishaan ofitti naqanii 8 bishaan ofitti naqanii. Eegee re'ee nyaattee dhufte isaa mee yeroo takka qo'e. Maalibboo? Kan duuba dubbatu jira moo ijoolleen baay'ataati. Waa mabraatii wahiitti sakkaanii jiran ilaata duubaan maal ijoollee maal taate kan dubbatu jiraame waan jedhe laal. Sinnan keeffachaa jira. Eewwa dhaggeeffadhu akkasitti. Namni tokko amantii kee irraa si gaafatuun siif gammachuu ta'uu qaba malee aarii sitti ta'uu hin qabu. Namni tokko amantii kee irraa gaafatuun tokkoffaa namni sun ofiisaa barata. Lammaffaa nama 1900 kana jira. Waan gaafatamteef yoo ati deebii deebiste waan gaafatamte yoo deebii deebiste namoonni as jiran kun hundi deebii sana barata. Kanaaf jecha illolinaati yoo deebii akka carraa rabbumti isinii laaffise akkuma wahii godhee waraquma wahiillee maree yoo gadi isinii darbatellee yoo maafuura qulqulluudhaan isinii himellee bakka gaafii isaanii deebisaa akkuma ta'etti haa ta'u yoo immoo deebisuu hin dandeenye bakka hin danda'u jedhaate akkasitti nutti illee laaffisa bakka. Akkasitti nu boqochiisaa jira. Jechaanii jirra bara nu gaafatina gaafuma akkanaayyuu nu gaafatina nu amantii namaatti nulitti nu boosina jechaan irra bara. No, nun gaafatinaan jedhamu ay baaleeki nun gaafatinaan jedhamu akki jedhamu silaan jiru malee bisinaadha bar isa immoo gilxii haa godhani bakka hin jiru jedhani gilxii nuuf haa godhan malee nun gaafatinaa ay baaleeku qulqullin iddoo kamiyyuu ni jira akkasumayyaa qulqullin iddoo kamiyyuu ni jira. Idduma kana bareedu namni kan qulqulluu ofiitiin jiraata. Injiraatu. Injiraatu. Garuu immoo wanni siin jedhe keessatti ilmi namaa kamuu osoo hin qulqulleeffanne injiraatu. Ani kanan siin jedhe ajaja namoota akka aadaatitti fi akka saayinsii irra baratanii osoo hin taane ajaja macaafa kan keessa maal jedhaa siin jedhe bareeduuti. Macaafa irraa ragaa barbaadaan siin jedhu. Macaafni keenya qulqulluu nuu kan qabanne isa itti amannu suniyyuu qulqullina miti qulqullina keenya seegganne inni qulqulluudha kalas mataa isaadhaan nus qulqulluudha akkuma isaa. Qaddaa siin jedhu bareeduuti ragaa. Waan laa macaafni qulqulluudhaan jedhin Ati Sumayyaa akkasuma giseedhaan amantii Ortodoksii irraa naaseen gadi bu'ee amantii kee jiraadhu habiibti. Amantii namaatiin illee walitti nama boosinati. Amma waa'ee ragaa dhiisi amantii namaatiin illee walitti nu boosin amantii kee mataa kee jiraadhu. Gaaffichi gaafadhii barbaadu. Miyuutii qabadhu si imboo deebiin qabdu waan biraa naasee maamatiya waan biraa keessan makiin kalas waa'ee irraa naasayinii waan biraa keessa makoo osoo hin taane waan biraa keessa makoo osoo hin taane kenna waan biraa keessa makoo osoo hin taane amantii Ortodoksii qulqullina qaban maalidha maaf qulqullina dhabne Imboo maaliif qulqullina qaban maamatiya deebii yoo dhabde cal jechuudha amma fakkeenya islaamummaan ni qaba ragaa galee maal mana maaf hin xaraganne habiibti maal tokko si keessa ta'a maaf hin xaraganne Habiibti hin xaragatte berni xaragatta bareedduuti garuu bara'an akka saayinsiitti osoo hin taane akka hawaasa naannootti osoo hin taane macaafii kee maal si ajajaan siin jedhe barbareeddu kee waa'ee macaafan sii gaafadhe malee waa'ee hawaasa naannoo yookaan waa'ee kiristaanotaan macaafni keenya kan nu ajaju amantii namaan tuqina amantii namaatiin walitti hin bu'ina amantii mataa keessanii jiraadha jedhee nu ajaja. Kanaafuu maali bara ajaja san guutuudhaaf jechuudha dhiisiin guutii siin hin jenne barra bas akkaataa itti jiraattu kana akkaataa itti qulqulleeffattu kana macaafni kee maal si barsiise ragaarra macaafa irratti barreeffamee ni jira moo hin jiruutti hin jedhe. Hin jiru gisee torba dhiqadhu naan jedhee bakka hin jira ragaa. Ragaa amma kitaaba bira hin jiru gaafan kitaaba bira deeme siif hin erga. Hayyee hin jiru ragaa waan ta'eef jechuudha taa'e akkasumatti ishee kalaqtuu mureera sirraa. Tamaa ilaa ijoollee muudii qabattanii
macaafni qulqulluun jedhina. Macaafni akka qulqulluun ta'an keechuma isaattu waan qulqulluu waa hedduu waan baatee hin deemne jira. Siigalee isa kinoo harma akkanatee waan jijjiiramu san waan balagee jijjiiramu san waa hedduu achi keessaa qaba macaafni. Macaafni qulqulluudha hin jedhina tokkodha. Manni amantaa keenya qulqulluudha hin jedhina. Mikinaatu bataskaana kam keessa hammaamni qofforamee ijaarramee beeka. Ragaa fi daamee batalaa bataskaana baadiyyaa keessa. Bataskaana kamtu mana fincaanii qaba. Bataskaana kam keessa bishaan mana fincaanii jira. Sinigalee ejatti fincaa'u ammaa min jiru. Dhiisi kaasiin bo'ee ammaa min jiru. Kaatirii mana amantaa jira. Qoy. Habiibti mana amantii misiliimatti qaxara keessatti kan hojumaan beennu mitire hojumaan kan beennu miti. Ani gaafiin kun gaafa dhabeeta waan biraa miti mana amantaa keessatti bakka kamitti manni hammaamaa ijaarramee jira hin jiru bara. Sinigalee hammaamni mana amantaa keessa hin jiru. Muka jalatti fayyadamama deemamee achuma achitti subhaana waan duraani malee amma teknoolojii babal'atee. Ani maal sin jedhe riisii keenyarraa bahu osoo hin taane manni amantaa qulqulluu ettanii muudiin qabatina. Warra hin beekne hin jira manni amantaa qulqulluu ettanii afaan keessan keessa akka hin baane waa hedduu dubbatama. Caluma jedha alaala isa waa deemaa bulameetoo wal qabataniif qaranyoonni deemta saffaan isinii hima. Us jedha taa'a macaafni manni amantaa qulqulluu hin jedhina. Tumiyaa nuuf garuu qulqulluudha manni amantaa keenya. Eenyummaan amantaa fi ni jaalata waan ta'eef namni amantaa fi qulqulluu miti jedhu hin jiru. Isa gaamma akkuma qabdanitti samaarii keenya keessa hin bayina. Ni jira duri malee amma teknoolojii babal'ate wanti hunduu ni jira. Sumayyaa kana jettu amma warra gaxarii amma maaltu kaa'e dura hin jiru amma akkamitti jiraachuu mala namni achuma achitti fayyadame isaa bataskaana yoo akkasii islaamnis ama warri baadiyyaa namni kun ficaan nama qabaa deemanii achumatti ficaanii bataskaanatti deebi'anii bataskaanni seennama xayyib eessaa qulqulluu jedhama meeshii unkaan qulqulluu ama baadiyyaa jettan baadiyyaa islaamnis keessaan ni jira miti masgiidis akkuma jiru masgiida bakki masgiida keessa bishaan nama jedhama hin jiru maayikii qabadha abdii musa waa jiraate itti fufeeshi abdii itti fufume ani sin dhaggeeffatu fedha wallahi xiqqoo sheedhaa nan dhufashi okay guddisi abdii La anan guddisin rakkoon qabu akkasumatti taa rakkoon hin jiru. Hayyee ijoo eenyutu haasawame namni tokko qofti haasawaa. Namni tokko qofti. Waay latiin kun hedduu nagalchaa jechaa turte haasoftu qoy lati akkam nagaa keeti? Ortodoksiidha moo beentadhaati latiin? An ortodoksiidha nama narrabsu. Moti social media. Kenna da deebisa gaafii kenna da deebisa. Okay. Kenna gaafadhu. Jiru quba qabdaa? Gaafii keessan naaf dhiyeessa. Okay. Ortodoksiin qulqullina irratti akkami? Mazaa quddusi keessa jira iddoon qulqullinnichaa eegalamaa fakkeenyaaf bataskaana? Jira. Dubbii kun irraa fixi. Dubbii kiyya narraa fixi maamatii atas gabbaan. Amma fakkeenya guyyaa sanbataa tokko ka'een bataskaana deemaa jedhu. Bataskaana yemmuu deemuudhaa jedhu eessaa eegaleen niqadhee deemu. Qaama hunda niqadhamoo harkarraa niqadhamoo fuula qofa niqadhee deemamoo eessa Matsaaf Qudduus irra jira ragaa baasi. Obboleettii kan koo duraa dursee jechaadha. Asirratti mijatanii haasa'ina. Isin dhaggeeffachaa jira erga durattii fi koomantiidhaanis soomata. Yaa obboleettii tiyya gaaffisa gaafa deebisi waan taane haasa'ina gaafa deebisi. Sii deebisaa dhaggeeffadhu. Tokkoffaa ijoolleen ortodoksii as gubbaa galtanii zimmi jettanii wanta hin beekne keessa bu'aan haasa'ina. Akka fakkeenyaan kitaaba dubbisee hin beeku ragaa amma sammuu kan kootiin qabadhee siif fiduu dadhabe hamma baradhe siif deebisa. Tokkoffaa jechaadha. Mana amantii keenya keessatti qulqullinni jalqaba kan jalqabu mootii qaama gubbarraa mul'atu mootii ishii qulqullinni keessaan kan jalqabu. Tokkoffaa ilmi namaa garaa kee keessaa fi onnee kee keessaan qulqulluu ta'uu qabda. Ilma namaatiif kabajaa qabaachuu qabda. Cubburraa of qulqulleessuu qabda. Bishaan immoo qaamarra jirra malee waa'ee keessaa jiru. Kootu sitti hima waaqayyo kasirraa barbaadu
qulqullina gubbarraan qulqulleessituu moti ka barbaadu keessa kee qulqulleessuudha tokkoffaa. Lammaffaa immoo haay qaama kiyya yoo jette ortodoksii jechuun yeroo soomaa ji'a 2 soomi ji'a 3 soomi dhaggeeffadhu abbaa warraa ofii wajjin hin rafu. Ji'a 2 guutuu moo? Ji'a 2 guutuu an haadha manaa na dhaggeeffadhu tokkoffaa jechaadha. Garuu moo booda irraa an haadha mana abbaa warraa qaba daa'ima qaba. Yaa softee fakkaattuu gocha kan konirraa dhaggeeffadhu. Gaafii kedhi kan gaafadhe kan biraa ishee kan deebisu kan biraa taayee. Sitti maakootu waa'ee beeta kiristaanaa dubbataa jirta. Abbaa warraa qeesiin tokko waliin bulee abbaa haadha manaa wajjiniin bulee beeta kiristaanaa manaa wajjiniin bulee beeta kiristaanaa dhaquu hin danda'a. Kan jedhe amma latiitii osoma jennu amma jenna. Nama faasikaa san guutuu wajjin bulteen beektu. Simbulu. Dhungattee on beektaa. Dhungadhu simbulu si fedha qaama kan kooti yaadu sammuu kan koo keessatti. Abbaa mana kan kooti. Eessatti cubbuudha jedhamee ragaa fidi jaarsa kee dhungachuuni eessatti cubbuudha jedhe fidi. Gaafii gaafatees deebisaa dhaggeeffadhu. Tokkoffaa jecha utaaltee abboota biraan gahin ishis dhaggeeffachaa bareedduu kiyya qoy amma wanuma bareedduu naaf iddeeyyuu bara. Mee ati zimmi jedhu Sumayyaa siif deebisa gaafii erga duratti ijoolletaniin gaafattu an asirratti ofii kooti si deebisa anas si deebisa tokkoffaa jechaadha. An ortodoksiidha moti utaaltee abboota biraan gahin ishi ana na gaafadhu asitti. Abboonni tokko haadha manaa isaa wajjin qeesiin tokko si jammar qiddaasee baru galuudhaaf har'a mana ofii keessan bulu haadha manaa isaa wajjin hin bulu ka bulu beeta kiristaana mana amantaa keessa ka bulu haay hoo ta'e immoo qeesii yoo ta'an immoo abbootii yoo ta'an immoo mana haadha manaa yoo bulan mana haadha manaa wajjin itti camaallaqaa dhiqatanii qaama bichaa gubbarraa waan sun tacamaallaquudhaasa tacamaallaquudha sa'aatii san keessatti beeta kiristaana deemta hojjette haadha manaa kee wajjin raftee akkas ta'ee beeta kiristaana deema hin deemu beeta kiristaana tokkoffaa miti beeta maqdasii galuudhaa moti ala dhaabbachuudhaaf hin dhabu abbootii tokko jechuudha zimmi jedhi itti asumaan gaafii ragaa sin gaafadhu gaafii qabattaa muraasi gaafadha atillee fakkeenya ramadaanaaf yoo ramadaana jara faazigaan gaafa dhufu hanga ji'a 2 sana jaarsa kee wajjin hin tacamaallaqxu jechuudha. Inta camaallaqu yaadu jechaan moti qaama kootiin hojjechuu moti. Ayyee ragaa naaf hidhata tacamaallaqu baachuu sana ragaa naaf hidhime. Maal aada baakkish ati jechaadha wanta tokko si gaafadha. Utaaltee abbootii amantaa bira hin gahin nama guddaa bira hin gahin kabajaa qabaa dhugaa waaqa ijoolleen ortodoksii immoo as gubbaa bareedduu tasgabbaa kan bareedduu situ dubbataa jira jechaan taane dubbachaa jira. Mee awwaata akka bicha si gaafadha. Bakka jechuudha inta camaallaqini siin jedhu sana ragaa naa kenniin jedhee. Ragaman matsaaf qidduusiin akkuma eenyu an jechaadha amantaa kee tuquun barbaadu akkuma maal jedha hadis moo maal jedhan akkuma san waa'ee qaamaa waa'ee saalaa waa'ee biddachaa haasaan oolu. Wanni si gaafa beektaa dhiisi kaa jechuun dhiisi kaa akka daa'imaan taanu muddamiin akkatti bari ragaa sin gaafadhu jechuun motora qasqas gootee motora qo'isteefuu ragaa numan si gaafadha si garee ragaa naa kenni sin jedhe. Obboleettii koo ani akka kan kee as gubbarra taa'ee waa'ee amantaa bichaa haasaan bulu akka tasaan osoo asirraa darbaa jiru dhaggeeffadhu asirra taa'een osoo dhaggeeffachaa jiru haasofni kan jedhe eenyu jedhee malee wanta akkanaa haasa'ee sin beeku hin haasa'u sanii dhaggeeffata. Waa'ee amantaa hin haasa'us asee sin beeku gaafii keetiif deebisaa jiraaniin. Musliimas wajjiniin dhaladhee musliimas wajjiniin guddadhee wajjiniin jiraadhee keessatti dhalanne dhollaa kan kooti wajjiniin ani ittiin dhalanne. Eeshiyaam waan biraan hunda dubbattee amma ragaa osoo naan kennin uummanni kun usi taajjaba siimee barbaade waamata akkasnatti darbii deemu. Ragaa maal siif kenna ragaa maalii qaama keetitti bishaan maali? Waa'ee qulqullinaa irratti illee naaf kenni bakka kanatti yeroo faasiikaadhaa jaarsa keenya wajjin hin tacamaallaqnu gaafa bataskaana dhagnas qaddasnu hin tacamaallaqnu bakka dhaggeeffadhu matsaafni keenya jechaadha sa'aatii 24 waa'ee dhiira waliin buluu fi waa'ee bishaan ofitti jissuudhaaf kan barsiisu waa'ee erga sin barsiisne maal godhii dhiqata maal godhii wajjin bultarre ni dhiqata ni barsiisa jechaan kan maal godhii wajjin bultarre
argitee daqiiqaa 20 sa'aatii 24 waa'ee dhiiraa waa'ee shamaraatii moti kanaaf ta'u. Zeetaan dammoo bakka riisatti siragaan qabdu maayii qabatu. Ammeenyatti miutii qabadhu mee maama xiqqoo tasgabbaa'e meera keessa jirta bar gaaffisi gaafa dhidhiisii waa biraa haasa'uu jirta maamaatii yala. Masaaf guddisii kecha bakka kamii eessaayii bakki qulqullina fakkeenya qulqullina tartiiba isaa. Gaafii naati na gaafatte maali gaafii lubbuudhaan na gaafadhu gaafii lubbuudhaan na gaafadhu. Kunis lubbuu barbareedduu ta'e waan lubbuu kanaatiin waan biraa Waaqayyo bishaanirraa eenyuun qabu Waaqayyo bishaanirraa dhimma qabu dhimma onnee keetii malee waan ragaan bilisa taate tokko si faana naasa'u maaliif? Ati jecha ati horra galchee bara ho'isi dhaga'ee jira. Abbaan kan kootu dhiqatu jette abbaan kan kootu dhiqatu waadhuma dhiqattu ati jecha dhiqaa keessaa baate ati maatii dhiqaa keessaa baate saniif. Intalattiin mootora qasqas godhuu diddeerti maayikii qabaatu. Afiqattu beekotu eeyyuu halas. La'aarraa malee dubbatina hindee. Obboloota kiyyaa nuti yeroo kenna gubuun feenu isinis yeroo keessan hin gubina waan dubbattan ragaa faana dubbadda akka qeesin isiniin jedhetti hin deemina dhugaa ji'a faazigaa lamaan sanaa dhugaadhaaf algaarraa buutanii namoonni waaqayyoof jecha lafa raftanii jira isinii galee ni beekna isa san garuu dammoo gochi isin gootan sun osoo rabbiif gootanii bareeddu isinii galee jecha qeesii qabdaniitu hin deemina hin ajajamne hin jiru hin barreeffamne. Saragaa sifan fida boru. Tafidi. Wana. Kenna sifana misukaraani abdi fana haasasi xiqqoo shan gammachuun qabu. Garuu isin gaafii gaafatamuun qabdani. Inna qabdee. Sumaya. Koi seena me bareedu. Abdi bizi jirta. Gaafii wayisi gaafachuu barbaada. No bizi hin jirran. Hayyee faana dubbadhu shi. Si faana dubbachuu barbaada. Tokkicha turimee si faana Abdi kan baratti xiyyeeffadhu gaafadhoti suma gaafanne kana yoo si irraa fahaman. Okay, ani gaafiin qaba sinirraati. Ol dhagaan jirtan jaalala. Akkasii tasgabbaa. Tasgabbaati yeroo takka gaafiin gaafatan. Gaafii boodarra gaafattan jenneetiin jirra reefuu dhageessanii turtanii boodarra gaafattu amma gaafii gaafachaa jiran ijoolleen gaafii sanirraa deebisaa kan jedhe kan isin gaafatanii kiristaanummaan yookaan ammoo macaafni waan qulqullinaa waan barsiisu qabaa kan jedhan irratti deebii yoo deebisuu dandeessan itti fufaa. Ani kan jedhu amantiin musliimaa yoo amantiin musliimaa qulqullina irratti hundaa'a amantiin kiristaanaa garuu sumaaf deebisan keenya dhagaan jirani sumaaf deebisan sitti himan iddoo siifaa dubbisanii mee si ol faamta. Abdiis haa ta'uu kennaas haa ta'uu sumaayyaas haa ta'uu gaaffii wayii qaba. Okay, gaafii boodarra gaafatta ayyee namni gaafii qabu maayikii qabadhaa boodarra gaafattanii carraa eeggadhaa boodarra namni deebii deebisuu danda'u maayikii banadhaa namni deebii deebisuu dandeessan qofti maayikii banadhaa. Ana jadaati. Hey. Jaran. Tokkoffaa gaafiin maalinii lammaffaan ammoo gaafiin maalinii gaafiin maalirratti hundaa'eeti. Jiraan deebisee. Okay, ishee warkaan waaqayyo maayikii qabadhu mee waaqayyo isaa eebbisu maayikii qabadhu yeroo takka. Hawwii gaafiini kiristaanummaa macaafni dabarsii kennina. Hawwii gaafii maali kan jettee fi gaafiini macaafni waan qulqullinaa yookaan ammoo waan qulqullinaadhaan ni barsiisaa kan jedhu dhiqadhaa yookaan ammoo qulqulleeffadhaa kan jedhu baayibilii keessatti caafameetiin jira isin akkamitti dhiqattu kan jedhu. Tokkoffaa gaafii na gaafatte okay siifan deebisa gaafii kan kuudura si deebisu kan gootii fi lama tokkoffaa ijoolleen kun sumayyaa fi ijoolleen kana musliimaa dhufte tuuni maaliif amantaa nama eega dhufanii eega dhiifammanaa godhaate eega amantaa keessa gallisanii kara amantaa dhiiras barbaadanii warri barbaadanis dhuftanii amantaa nama maa xiqqeessi. Bakka dhaggeeffadhu xiqqoo miira keessaa beeku.
Isaan kan biraa taasa'u barriin rakkoon gaaffii. Dubbachuu barbaada qoy. Okay. Tukkisa yaada yeroo naaf kenna. Yaada keessan kennaa miti bar gaaffii gaafatamu. Yaada miti yaada afaan qabaddu maa moxammoxamtaa. Engedda koo kiristaana keechaa baate maa qinxirii keecha ta'eeksi moromurasi. Sharmuta. Afaan kee qabiitoo itaa ishi. Ati kiristaana keechaa. Maare minarra. Kennaa. Qoy abdi maaliif miyuutiin irratti qabda? Kennaa. Eenyu ati? Ani seenaadha maaliif miyuutiin irratti qabda gaaffii qaba jedhee miti maaliif ijoollee gadi buustu waan gaafatan waan gaafatan seeraan namatti qoosinaa kaa'e erga seeraan gaafatu ta'e seeraan gaafadha yeroo na ijoolleen deebisan immoo gadi hin buusinaa miyuutii irratti qabinaa. Gaaficha naa dhiyeessi. Ayyee macaafni akka dhiqattu si ajaja? Na ajaja. Ragaa. Okay, ani immoo gaaffii sirraa qaba dur. Hin gaafatta rakkoon qabu carrasii kenna garuu amma gaaffii si gaafadhe deebisi macaafni eessatti akka dhiqattu si ajaja macaafa kamtuu akka dhiqattu si ajaja dhiqannaa macaafa kamtuu barsiisi. Macaafa qulqulluutu akka dhiqannu nu ajaja macaafa qulqulluutu waa hundayyuu nu ajaja macaafa qulqulluutiin gaggeeffamna. Ammoo qulqullinni keenya uffata keenya qulqulleeffannaa miti uffata keenya qofa harkaaf miila keenya qofa qulqulleeffannee keessa keenya immoo wasaka goonee deemna miti nuti. Boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqayyee sammasa? Boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqaa miti isin isa kami boqonnaa meeqarraati yoo qulqullina keessan eeggattan malee jannatan galtan kan jedhee jiru jira. Kanaafuu dhiqannaa isin qulqullina eeggachuun hin barbaachisu isin biratti? Hin barbaachisa nuti hin qulqulleeffanna isintu beekaa. Isintu beekaa akka nuti qulqulleeffannuuf akka dhiisu. Nuti numa qulqulleeffanna. Lakki illoliin ish ragaa qulqulleeffadhaa kan jedhu ragaa. Qulqulleeffadhaa kan jedhu macaafa keenya keessa jira. Ammoo isin immoo boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa? Isin immoo seena siraataa nama dhaggeeffachaa jirtan. Yeroo namni isin deebisullee hin qoostan, hin kolfitan. Ammoo as keessa kan jiru isin sadaniyyuu jechuudha. Atiyyuu Sumaayyaan iyyuu isiniyyi caalistanii yeroo namni deebisanii ijoolleetti qoostan. Yaani waan ofii keessan barbaadan malee waan ijoollee dubbachuu barbaadan dhaggeeffachuu barbaadan. Obboleetti boodarra yaada kennattaati. Waan siin jenne ragaa qulqulleeffadhaa yookaan dhiqadhaa kan jedhu macaafa keessaa bakkuma takkitti illee taatu nuu kennayye. Indee uffatuma dhiqachuu fi harka dhiqachuu qofa irratti kanaan booda jannata seentanii kanuma keessi keessan qulqulluu ta'uu hin qabu. Ansaatti deebina rakkoon qabu amma dhiqannaa macaafni nu barsiisaa jette eessatti isin barsiisaa jenne? Nu barsiisa nuti macaafa keenya nutu beeka. Macaafa keenya nutu beeka akka itti gaggeeffamnu nutu beeka nuti macaafa keenya ilaallee akka macaafa keenyaatti deemna. Nullee ni barraa ragaa nuu kennayye. Baruu barbaaddu? Eeyyee. Indee hin beektan yoo ta'e maaliif gatii banattanii ijoollee gaafatu ture? Hin beektan erga ta'e namni hin beekne akkamiin gaaffii gaafata? Baruuf gaafataa jirra waan ta'eef nuu kenni kaa'ate maaliif yeroo gubde yeroo hin gubin yoo hin dandeenye hin danda'u jedhee nama biraatti darbaa yeroo keenya hin gubin. No akkana miti bar yeroo waa tokko ijoolleen gaafatanii yeroo ijoollee sitti dubbatanii miyuutii irratti qabdanii gadi buustanii itti qoostanii akkanatti immoo hin ta'u. Isin waanuma fedhii keessanii qofa gaafattanii ijoollee waan isin barbaadan qofa isin dhiyeessuu hin danda'an. Erga gaaffii gaafattanii yaada ijoollee irree seeraan dhaggeeffadhaa. Yaada ijoollee irree seeraan deebisaa. Seena halo sillee kunoo gadi isin buusne miyuutii sirratti hin qabne kunoo si gaafataa jira ragaa nuuf yoo danda'e. Miyuutiin irratti yeroo lama miyuutiin irratti qabe. Ishi bakka ishi sirratti qabeera bakka ishi. Ammayyuu irratti qabaa jirta bara ammayyuu irratti qabaa jirta miyuutii waan ofii keessan barbaadan qofa gochaa jirta. Lammata sirratti hin qabu bakka achii ol dubbadhu koomentiidhaan ol dubbadhu bakka ishi. Zawdiitu banadhu. Okay. Nagaan isiniif haa ta'u. Anaan jette. Siifis haa ta'u kan nagaadha. Isaa galatu. Rabbi galannaa ga'a warra keenya. Hunduu qaanqaa keenya haasofna ijoolleen Sumayyee fi Micayyoon tun dhaggeeffadhu gaa kan kee malee kan namaan dhaggeeffadhu. Yaada dhiisaa iddoo yaada dhiisaa jiruu mataa ofii jiraataa jiran isaan dhiisaa amma isaan dhiisaa nama wajjin haasawaa. Jiruu mata eenyumtuuba jiruu mataa isaan hin jiraatin an jenne bakka anaa wajjin haasawaa jiran dhiisaa ortodoksiin akkan ortodoks
yoo amantaa keenya tuquu baattan amantaa keenya hin tuqneeti maaliin isin xiyyaaqan akkana firdi beetiidhaasin. Amma isaaniitti hin deebina. Waan isaanii hin deebina. Yaada booda irra kennatta. Booda irratti kenna. Obboleettiin na buustanii na deebistan. Laal dhaggeeffadhu. Oduu ammallee si buusuun keenya olaan jiru bu'aa jirta siifan bu'aa jirta. Waan si gaafadhe siraatiin asitti haasaa jira kanarraa fudhachaa jirtu bee. Okay, waan nama dhiis waan ebaluutii fi ebalitti illee waan tolosaatii fi waan dirribaa dhiisiiti amma waan si gaafadhe macaafni qulqullina isin barsiisamoo siifan deebisa kun. Inni na barsiisuu baate ati firdi beeti mooti asirra lammanaa fooloti jettanii warratanii namaaf nama wal nyaachisa kan jiru isin malee nu hayimaanotii namaatu isin tuqnu wanna jettanii dhiqaadhu baate maalin isin qooduru maalin isin duru kenna eenyu taasifaa jira saa natti mul'ataa jiru abdii na biratti hallagabee jira hin beekan zawiidituudha moo madri wallahi eenyu akka dubbatu hin beekan. jechuun hayimaanotii keenya hin tun amaanotii keenya dabareen kennaami maali nu sintanyaa isinis ta'a mana keenya mana keenyas dhuftanii barree nurratti eenyu dubbataa jira obboleeyyan wallahi natti mul'ataa jiru gizee hundaa asirra taa'eetoo kan foolodha jedheetoo hayimaanotii wal nyaachisaa jiru ishii suuraa maaramii qabu kana ta'uu noolu abdiin beeku wallahi ishii suuraa maaramii maaloo jedhu ofirraa qabu kana mukattis bullee wanna barbaadettoo bullee furanne jaalanneet malee nama karanne hin jiru keechan malee kan isinis keechaniin bulanus keenyan bulan maatu sin galchee Auzu billahi wallahi mbeko ndabra mulata jiru maanisin zawdiituudha musa hayimaanotii keenyan bulaa sirri jettee hayimaanotii keenyan bulaadha hayimaanotii zawdiitu ministeera jirti zawdiitu Auzu billahi min shaytaani rajim maaliif akkana nu gootaate anchi maaliif akkana nu gootaa mutu dhuqoonqaa tokko haasa'uuf nu wal nyaachaa jira maaliif namni isiidha argitee isiidha amma waan siin jedhe isa amma miskiina bee dubbattee haa fedhattu yaa rakkoo dhabe لا والله ما ندبني برا قافي بسان جلت مسكينة مالي تبقى لا بنا متأكد فدبولت لا بنا متأكد ما قافي بسا عدراك يسنجو قافي بسا يوجد نورين كينيا نوع زويدتو ميتي مجيو ጊዜ ሁንዳ ሃይማኖትን ከቻነ kan inni kan kuni eenyudha kan dubbachaa jirtu eenyudha bula nus keenyan bula maaloda maaliif akkana taana wallahi badamare eenyu sa dubbataa jiran bari obboleeyyan eenyu dubbataa sitana saa jira naannaa miinan dubbadha ati eenyudha yeroo tokko yaa ilaahi ijo ati eenyudha kan dubbataa jiru kan amma dubbadhu Muhammadidha miti meejolle qoyaa baateerti na fakkaate an dubbattu rabbi siin deebis lammata siin deebis rabbi abboo mana kana ammaan booda jechuudha hayimaanotii keenyan isinis bula nus hayimaanotii keenyan bula jirti baa seeraan bula nu hundu ati jechuun kolfa dhiisii ilkaan naqasaa annan galchu waa'ee kana keessa garuu hayimaanotii keenyan bula hayimaanotii keenyan tuqinaadha hayimaanotii keenyan ati eenyudha ishii kan dubbataa jirtu rabbii jedhi eenyudha ati eenyu kan dubbataa jirtu mamaayee bar hin beekne eenyu akka dubbatu ani ortodoksiidha garuu hayimaanotii keenyan tuqinaadha isin dhiqattanii isin maali taatan kana matu si galchuu buleetti mul'attu abdii meeqoo nan gaafa ishii maamaa tasgabbaa'e meeshee ati ortodoksiidha mii ishi maqaan kee asirratti maal jedhaati bar maqaan kee mul'atu maqaan kee mul'achuu baate inni qonjo oromi faasoftaa muti waliin nyaama baay'ee nama gaariidha hin beekamta nama gaariidha tasgabbooftuudha ishi gaaffisi gaafadha ortodoksiidha mii nus ortodoksii turre alhamdulillah rabbiin olaafisee islaamummaa fudhanneef
Gaafii amma si gaafataa jiru kana gaafannee dadhabnee iddoo isaa dhabneef nu ta'uu dinnaa keessaa baane si galee ishi bakka kamitti iddoo kana jedha Luqaastu jedha Yohaannistu jedha ekelee jedhitoo bakka kana jedhe abdiin dubbisa yookaan tuu dubbisa iddoo kamii bakka qulqullina amma fakkeenya namni tokko gizee tsalootii gochuudha jedhe ishi tsalootii godhe baa jedhu tsalootii gochaa jiru dhiqaddaa bakki jiru eessa bakka kam faa dhiqatan harka dhiqatamoo ija dhiqatamoo mataa dhiqatamoo bakka kamii eegalaa jedha dhiqannaa. Yegeetas munni illee dhiqatan maal akka abbadanii qoy bakka kanatti qoy obboleetti qoy bakka kanatti eenyudhaati muyitii qabadda si gaafataa jiru mucayyoo keessa baddee jirtu kanatti gaafataa jira. Keechan badee jira laalas amma jechuun wannan na amalakkatu san haymaanutii kiyyattan deemee zaree hima malee atis haymaanutii keetitti. No, natti mikaati baruu barbaade maamayyee natti minan bara. Bakka kanatti akkana jedhaa anu yoo dhugaa argadhe waan gaafadhu kana argadhe kiristaanumatti hin deebi'e nu kiristaanummaa sirriidha akka seera mataa isaa qaba waan ta'eef si galee wanti kiristaanummaa irraa waan jedhu hin jiru kanaaf naa himi. Deemtee mootii siin taane mootii kiristaanummaan deemtee mootii rabbi daandii carqisee godhu daandii dheeraa carqisee godhu uma rakkoon qabu itti deebitee itti ni daatu keechaa baateedhaaf ittiin baay'atu beektaa. Akkamitti si galaree ishii kana jedhee si galuu didee na ishii na furadha ammoo ishiitti nama namunatti mijannaan didee ishii akkamitti si galee toon akkamittiin bara waan kanaan akkamitti namoonni ishii ortodoksiitti akkamitti nama fudhattu mee silaa nutti maal jirtan namni akkamitti dhufe ortodoksiitti amana. Abbaan laali jireenya ofiitti ortodoksii ta'uu barbaade mataa isaatiin maree waarratee sammuu isaatiin yaadee deeme malee ati har'a asirratti jechee haasofsiisteedhaaf yookiin ortodoksiin ta'u yookiin musliiman ta'u obboleetti dhaggeeffadhu namni tokko mataa isaatiin fufajjeessoo jiraata malee yookiin namni tokko tamaarsiseedhaaf barumsa kee qabatee yookiin barumsa koo qabatee kan deemu hin jiru hunduu sammuu ofiitiin ofiisee deema gizee ammaa waggaa 18 oliitu hunduu beektaa. Ati si sigdati eenyu simboome haymaanutii kee qayyadha. Madreenyu akka dubbataa jiru bira nu dubbachaa jiru silaayi shufii siifan momentii maayidha dubbachaa jiru. Miitii qabadhaa hundi keessatti ana dubbadhee bu'uun barbaada warri dubbatanii xumurtaan. Gasti cufi bani abdii al tokko. Siifan eegaa waayidoo kan jettu sana natti fakkaata. Laalmaare isin lamaan garuu jechuudha. Gisee hundaa naqabaa nagalattisa jettan tokko tokko kanarra fooloodha jettanii malee nama nyaachisuu malee wanna biraa bu'aa biraa dhugaas hin jedhaan. Mul'attu bara abdeenyu akka ta'e hin beekne mee. Ani mul'adhee sitti mul'achuu baate hunduma isaanii buusi akka rakkaa ergatanii warri deebi'u. Laa dubbadhee deema. Siifan kan jedhan maali isaan kun immoo. Kenna waaqayyoodha argeetiin jira anamma waaqayyo amma san gaggeesseera bakka waaqayyoodha bara. Ayyee anamma gaafin qaba. Nagaa keessan miti jalqaba irratti. Waaqayyotu nu rabbashaa oole dhugaa waaqayyo nama rabbashe waaqayyo erga nama rabbashatee immoo maarrisila jirtu miti isin garuu nagaa alhamdulillah siifan naguma akkam naadhooti fayyaa keetii obboleetti jooniyaa maal immoo laman galchitaniyyuu mitiire abdii gaafadhu kun abdiitu beekaanii akkaataa isaan harkatti hallagamee jira. Sigalcheera garuu hundaa'uuf walumaa galatti sigalcheera wanta irra jiru barreessaa ture haa ta'u waan hundumaaf iyyuu gaafii nama gaafachaa jirtu ani immoo gaafii akkana gaafattaa hin barbaadu gaafii sin gaafachuu barbaade.